roobii kaleessaa magaalaa Maqaleetti argamanii daawwannaaf marii geggeessan dhimma gaanfa Afrikaatti jilli addaa Yuunaayitid Isteets Maayik Hamariif Itoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets Evriin Joozee Masingaa hooggansa yeroo kanaannoo sanaaf paartilee siyaasaa hawaasa siviiliif hooggansa yuunivarsiitii Maqalee waliin mari'ataniiru. Hoogganaan Abut Areenaa Saalsaay Wayyaanee akkasumas kan Baayitoonaa waliin hojiirra oolmaa waliigaltee nagaa Piriitooriyaa ilaalchisuudhaan marii geggeessuu isaanii paartilee sanarraa beekuun danda'ameera. Durataan Areenaa Tigraay obbo Amdoom Gabrasillaasee marii ambaasaaddaroota kanaa waliin geggeessame irratti dhimma baqattootaa akkasumas humnootiin alaaf humnoonni raayyaa ittisa biyyaatii ala naannoo sana keessa sosso'an akka ba'an ka jedhu irratti illee mari'annee jirraa jedhan. Akkasumas dhimma hongeef beela yeroo ammaa naannoo sana keessa jiru marii sana irratti ka'uusaallee ibsaniiru. Durataan Abut Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el ambaasaaddaroota kana waliin marii geggeessaniin buqqaatonni kun qe'ee ofiitti deebi'u qabiyyeen lafa Tigraay mirkanaa'u loltoota duraan deebisanii dhaabuuf dhimmoota gargaarsa namoomaa ilaalchisee ambaasaaddaroota kanaaf ibsa kennuu isaanii paartichi fuula feesbuukii isaa irratti beeksiseera. Marii sana irratti dargaggoonni hayyoonni dubartoonniif jaarsoliin biyyaa Tigraay Amaaraa Affaariif naannolee biroo irratti waan hirmaataniif naannolee gidduutti riqicha ta'uudhaan walamantaa uumuuf gargaaraa jedhaniiru. Caasaa loltoota duraanii diiganii gara jireenya isaanii duriitti deebisuudhaaf sochii ta'uuf Yuunaayitid Isteets $15 miliyoona ramaduushee ambaasaadder Maayik ibsaniiru jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaaseera. Humni waraanaa biyyaalessaa kan Afrikaa kibbaa reenfa loltoota biyyattii Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti ajjeefaman lamaa fi sirna simannaa kabajaa taasisee jira. Loltoonni Afrikaa kibbaa baha Koongoo keessatti bakka magaalaa Goomaa irraa kiiloomeetirii 25 fagaatee argamuu fi Saakaa jedhamu keessatti haleellaa moortaaraatiin kan du'an torban darbe guraandhala 14 bara 2023 akka ta'e beekameera. Afrikaan kibbaa garee sana kan garee naannichaa kan kibba Afrikaa Saadiq jedhamee beekamu jalatti nagaa biyyattii eegsisuudhaaf jecha walakkeessa ji'a muddeetii kaastee loltoota ishee 2,900 ta'anu Riippaabilikaa Dimokiraatawaa Koongoo keessatti bobbaaftee jirti. Afrikaa kibbaatiin alattis biyyi Taanzaaniyaatii fi Maalaawii waraana isaanii Koongootti bobbaasanii akka jiranu ni beekama. Gara oduu biraatti yemmuu darbinu immoo Yuunaayitid Isteetsi Yemen keessatti misaa'ela garee Hutii irratti haleellaa raawwachuusee ibsitee jirti. Kunooti bal'ina duruun kun. Haleellaan doonii fe'umsaa galoo galaana Eden irratti raawwachuusaa gabaasni isa dhaqqabuu dhaaboliin nageenyaa galaanarraa kamisaarraa beeksisaniiru. Dhaabni nageenyaa galaanarraa kan eejensii hojii daldalaa UK akka jedhetti misaa'iloonni 2 doonittiitti waan dhukaafameef doonittiirra balaan ibiddaa dhaqqabuusaa ibsanii jiran. Dhaabbati kun itti fufuudhaan buufata doonii Yemen kibbaa gama bahaarraa fageenya kiiloomeetira 130 irratti balaa mudate kanaaf humnoonni waltaatotaa deebii kennaa jiru jedhe. Dhaabbati nageenya galaanarraa kan Biriteen doonittiin alaabaa paawulaa kan ofirraa qabdu yoo taatu doonii fe'umsa qabeenyaa UK ta'uusaa ibsee jira. Waaltaan ajajaa waraanaa Yuunaayitid Isteets akka jedhetti roobii kaleessaa naannoo warreen Hutii Yemen keessa to'atanii jiran keessa kanneen jiran misaa'ilota farra doonii irratti kafuulleffate haleellaa qilleensarraa geggeessuusaa beeksiseera. Waaltaan ajajaa akka jedhetti haleellaan sun kruus misaa'ilii bakkaa bakkatti sossoo'uuf misaa'ila gara galaana diimaatti furguggifamaa jiran irratti raawwate. Humnoonni Yuunaayitid Isteets diroonii tokko rukutee kuffisuusaa Santkoom ibsee jira. Haleellaaleen sun dooniiwwan daldalaaf kan humnoonni galaanaa naannoo sana keessa sosso'aniif balaa hafuu hin malleef deebii kennuuf jecha. Finxaaleeyyiin warra Hutii erga baatii sadaasaa qabee haleellaa hedduu raawwachuudhaan imala doonii galaana diimaarraa danqanii jiru. Kaampaaniileen doonii hedduun illee naannoo sanarra deemuurraa maquudhaan daandii akkaan qaalii ta'eef dheeraa ta'erraa dooniilee isaanii karaa Afrikaa ergaa jiran. Haleellaan roobii kaleessaa ka dhaga'ame erga Pentaagoon finciltoonni Hutii kanneen Iraaniin deeggaraman diroonii MQ-9 jedhamu handaara galaana Yemenitti rukutuun kuffisuu isaanii beeksisee booda. Oduu biyya keessaa booddeetti harkifatee dhufe harkaa qabna. Bulchiinsa kibba Itoophiyaa godina Aariitti bulchiinsa magaala Jiinkaa keessa kan jiranu barsiisonni 600 ol ta'anu mindaan isaanii giddiidhaan irraa cituu isaa dirqiidhaan irraa cituu isaa sagalee Ameerikaatti ibsanii jiru. Oduun kun kunooti. Barsiistonni eeyyama isaanii ituu hin gaafatamin mindaan isaanii baatee amajjii walakkaan misoomaaf jedhamee bulchiinsaan dirqiitti irraa cite jireenyi itti ulfaachuusaa VOA'f himaniiru.
nageenya isaanii sodaaf maqaan isaanii akka hin tuqamne ka gaafatan barsiisaan bulchiinsa magaalattii akka jedhanitti barsiiftota 600 ta'an keessaa walakkaan mindaa keenya dirqiidhaan nurraa citee jedhu. dhugumatti misooma akka deeggaran kan ibsan barsiisaan kun mindaa isaanii 100 harki 20 akka citu bulchiinsa magaalaa waliin waliigaltee irra gahanii akka turan hin dhoksine ta'us bulchiinsi magaalichaa akka waliigaltee isaaniitti tuuntaan sanarra darbuudhaan mindaa keenya 100 harka 50 nurraa kutee jedhan. qaala'insi jireenyaan sochoosuu didee utuu jiru mindaan keenya hagasii nurraa cituun jireenya ittumaa nutti hadheessee jechuudhaan illee komee isaanii dubbataniiru. adeemsa kanas mormanii mirgi isaanii akka kabajamu gaafachuu isaaniitiinis doorsisi isaanirra ga'uu barsiisaan kun dubbataniiru. godina aariitti dura taa'an waldaa barsiiftota bulchiinsa magaalaa Jinkaa obbo Geetaachoo Galatu mindaan ji'aa ka barsiistota 600 walakkaan fedhii isaaniitiin ala irraa cituu VOA'f mirkaneessaniiru. murtiin darbe qajeelfama seeraan ala jechuudhaan gochaa sana qeeqaniiru. dhimma kana irratti bulchiinsi magaalaa Jinkaa aangawoonni godinaa aarii yaadaaf deebii isaanii argachuuf bilbila isaanii waan hin kaafneef yaaliin ta'e milkoofne. haa ta'u malee bulchiinsi magaalattii guraandhala 4 bara 2016 waajjira faayinaansii magaalattiif xalayaa lakkoofsa 353935 barreesseen ji'a 8 keessatti kaffalamee kadhumu mindaan barsiiftotaa 100 harki 50 akka citu murteessuu isaa beeksisee jira. waldaan barsiiftotaa bulchiinsa magaalaaf xalayaa barreesseen mindaan isaanii irraa cite akka deebi'uuf dhiittaan mirgaa raawwatame akka sirraa'u yaadachiiseera jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera. Waraanni Israa'el guyyaa har'aa Gaazaa kibba Raafaa keessatti haleellaa raawwachuusaa ibsee jira. Hoogganaan dhimma gargaarsaa kan mootummoota gamtoomanii waraanni kun akka dhaabbatu waamicha dhiyeessanii jiru. Oduun kunis kunooti. tokkummaa mootummootaatti jaarmiyaan gargaarsa dhimma baqattootaa Faalisxiin roobii kaleessaa akka jedhetti haleellaan samiirraan Raafaa irratti geggeessamu itti fufuun namoonni miliyoonni 1.5 naannolee keessa jiraatan keessatti gargaarsa namoomaa duruu hanqate daran danqee jechuudhaan beeksisee jira. Gaazaatti kan argamu kan Hamaasiin hoogganamu ministiriin eegumsa fayyaa kamisaa har'aa akka beeksisetti guyyoota darban keessa namoonni 100tti hedaman Gaazaa gama kibbaa keessaa waraana Israa'eliin ajjeefamaniiru. kunis ennaa waraana kana lakkoofsa namoota ajjeefamanii 29,410 ga'ee jira. waraanni Israa'el har'a akka beeksisetti humnoonni isaa magaalaa Gaazaa naannoo Ziitum jedhamu kan gama kibbaaf Kaan Yuunis kan gama kibbaa keessatti haleellaa geggeessee jira. gaazexaa Biraazil Foolhaa jedhamu irratti yaada roobii kaleessaa maxxanfameen hoogganaan dhimma gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummootaa Maartin Griffith walga'ii miseensota biyyoota guddatanii kan G20 Rio de Janeiro keessatti torban kana geggeessame irratti hooggansa isaanii siyaasaatti gargaaramuudhaan waraana Gaazaa keessaa dhaabsisuu akka gargaaran waamicha dabarsaniiru. dararaan uummata Gaazaa irra ga'aa jiruuf rakkoon namoomaa isaan irra ga'e kan addunyaan argaa jiru gaazexeessotaaf Faalisxiinota gootota ta'aniin kan galmeeffame yoo ta'u hedduun isaanii kana utuu gabaasanii ajjeefaman jedhanii kana eenyuyyuu akka waan hin dhageenyetti darbuu hin danda'u jedhan. Daayirektarri olaanaan ka jaarmiyaa fayyaa addunyaa Dr. Teedros Adhaanoom roobii kaleessaa akka dubbatanitti Gaazaan godina du'aa taatee jirti jedhan. gama biraan poolisiin namoonni hidhatan 3 keellaa sakatta'aa naannoo West Bank kan Israa'eliin to'atamee jiru cinatti dhukaasa bananiin loltuu Israa'el tokkoof kanneen biroo 8 madeessanii jiran jedheera. poolisiin akka jedhetti kanneen haleellaa sana raawwatan tiraafikii ganamaa naannoo sa'a 1:30 kan namoonni hedduun irratti argamanitti fayyadamuudhaan kamisa har'aa daandii guddoo Jerusaalem irratti meeshaa automaatiin dhukaasa banan. humnoonni nagaa eegumsaa bakka sana turan namoota qawwee hidhachuun haleellaa sana raawwatan ajjeesuu isaanii beeksisanii inni sadaffaan immoo sakatta'insa naannoo sanatti geggeessameen qabamuusaa ibsaniiru. oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Ayyee amma gara gabaasaa biraatti darbinaa Raashaan meeshaa waraanaa farra saatalaayitoota hawaa irra jiranuu hojjechaa jiraachuu isee masaraan mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Waayit Haawus mirkaneeffachuusaa beeksisee jira. dhimmichi sodaa nageenyaa ta'uu isaas seeratumtoonni mootummaa Yuunaayitid Isteetsi ibsaniiru. Yuunaayitid Isteetsi gochi Mooskoo kun waliigaltee meeshaa waraanaa hawaa irratti fayyadamuu kan cabsu
sirriituudha jechuudhaan balaaleffachuun isee gabaafamee jira. Dhimmichi yaaddessaa ta'us waan sodaa battalaa ta'uu akka hin dandeenyes mootummaan Yuunaayitid Isteetsi aanga'oonni mootummaa Yuunaayitid Isteetsi ibsaniiru. Gabaasni Aniitaa Paawol dhimma kana irratti qopheessite kunooti. Raashaan ji'a kana keessa gara Hiwaatti rookeetii erguudhaaf jechuu ishee erga Waayit Haawus mirkaneessee booda ijji nama hundaa waan gara samiitti ol ilaalu fakkaata. Akka Yuunaayitid Isteetsi jettetti Raashaan teknooloojii meeshaa dhumiinsa jumlaa uumuu danda'u hawaa irratti fayyadamuu ilaalchisee waliigaltee jiru faallaa adeemaa jirti. Dubbii himaan masaraa Waayit Haawus Joon Karbii dhimma kana irratti waan ta'aa jiru yommuu dubbatan akkana jedhan. I can confirm that it is related to an anti-satellite. Aangoo farra saatalaayitii Raashiyaan guddifachaa jirtu waliin kan wal qabatu ta'uu isaa mirkaneessuu nan danda'a. Jalqaba irratti kun waan battalatti hojiirra ooluu danda'u miti. Yaaliin Raashiyaan gochaa jirtu yaaddessaa ta'us kun nageenya garee kamiifuu ammaaf waan sodaachisaa miti. Kan dubbachaa jirru waa'ee battalatti meeshaa dhala namaa miidhuu fi addunyaa kanaaf sodaa ta'e miti. Manni marii bakka bu'oota uummataa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi yookaan Koongireesiin balbala cufatee waan kana irratti marii taasisee jira. Maayik Tarner hoogganaa koree odeeffannoo tika nageenyaati waan jedhan qabu dhimma. Hundi keenya kanas dhufne bulchiinsi waan kanaa akka dhimma ciminaatti fudhachaa jiraachuu isaa fi karoora qabaachuu isaa irratti yaada baay'ee jabaa ta'e qabanneeti. Aanga'oonni ministeera ittisa biyyaa Yuunaayitid Isteetsi yookaan Peentaagoon humni waraanaa dhimma hawaa irratti hojjechaa jiru. Wanti amma jedhamaa jiru kun yoo hojiirra oole qolachuudhaaf qophaa'aa akka ta'e ibsamaa jira. Xiinxalaan waa'ee waraanaa Tad Harrison dhaabbata American Enterprise Institute jedhamurraa yaada kennaniin akkas jedhu. Kanaan dura dhimma waraanaa irratti inni xiyyeeffannaa lammataa ture dhimmi hawaa yeroo ammaa nama ministeera ittisaa Yuunaayitid Isteetsi yookaan Peentaagoon keessa hojjetuuf dhimma ijoo ta'ee jira. Dhimma kana irratti dhugumatti fuulduratti tarkaanfachuu jalqabanii jiru. Harrison akka dabalanii jedhanitti biyyoottan hedduun dhimma kana irratti xiyyeeffannaa kennuudhaan teknooloojii isaanii akka fooyyessaa jiran ibsan. Hawaa dhimma waraanaa adda addaatiif itti fayyadamna. Yoo diinni dandeettii nuti hawaa irratti qabnuu fi aangoo itti fayyadama keenyaa nu harkaa fudhate faayidaa guddaa waraanni Yuunaayitid Isteetsi hawaarraa argatuun mormuu danda'u. Biyyoonni akka Raashiyaa fi Chaayinaa yeroo dheeraadhaa jalqabee dandeettii farra saatalaayitii isaanii kan guddisaa jiran kanaaf jechuudha. Dubbii himaan masaraa Waayit Haawus Joon Karbii Raashaan waliigaltee fayyadama hawaa irratti akka hokkora uumaa jirtu himanii Waashingtan fala dippiloomaasiitii fi dursa kennuudhaaf akka hojjechaa jirtu ibsanii jiru. Dhimma kana irratti Raashiyaa waliin kallattiin wal arguuf karoorfannee jirra. Akkasumas biyyoota michuu keenya ta'an wajjin. Akka ogeessonni to'annoo meeshaa waraanaa jedhanitti waliigalteen bara 1967 waan itti aanee dhufu irratti wanti tolchame akka hin jirre ibsu. Haa ta'u malee sochiin farra waliigaltichaa biyyoottan hedduu akka dammaqse ibsu. Daariil Kiimbaal waldaa to'annoo meeshaa waraanaatii fi daarikteera akkana jedhan. Kun diinagdee fi hawaasa addunyaa miidhuu waan danda'udha. Kanaaf Chaayinaan dhimma kana irratti yaaddoo qabdi. Walquunnamtii Raashiyaan nu waliin qabdu caalaa biyyoota Raashiyaa waliin walitti dhihaatan kan akka Indiyaa baay'ee yaaddoo keessa seenanii jiru. Kanaafuu ceephoo cimaan ni jiraata jedhee yaada. Sunis akka Raashiyaan duubatti deebitu taasisuudhaaf gahaa ta'uu danda'a. Kanaafuu amma maal ta'u hawaa kana haa ilaallu jedha gabaasni Aniitaa Paawol VOA'dhaaf qopheessite kun. Hayyee amma immoo gara gabaasaa keenya biraatti darbina. Jaarmiyaaleen oomishaa yookiin kaampaanonni Keeniyaa warreen qormaata diinagdee keessa seenanii baasii oomishaatii fi beeksisaa hir'isuudhaaf jecha gara sammuu namtolchee yookaan artifishaal intelligensitti fuulleffachaa jiru. Dhimmichi artistootaa fi hojjettoota beeksisaa irratti yaaddoo uumee jira. Hojii isaanii guyyaa guyyaadhaan hojjechaa jiranu yoo sammuun namtolchee dhaaluu yookaan
waan dhuunfachuu danda'e galiin keenya hir'achuu danda'a kan jedhudha sodaan isaanii. Waa'ee kanarratti gabaasa Muhammad Yenuusi Naayiroobii irraa qopheesse Jaallannee Gammadaatu harkaa qaba. Waliin caqasu. Dhufaatii sammuu namtolchee hordofee kaampaaniileen adda addaa fi dhaabileen daldalaa kan Keeniyaa yeroo fi baasii ofii qusachuuf jecha roobootii kompiitaraan to'ataman hojii adda addaatiif fayyadamuutti ariifataniiru. Dhaabbilee maxxansaa gurguddoo Naayiroobii keessa jiran keessaa tokko ka ta'e Courtesy Products jedhamu kanneen teeknooloojii sammuu namtolchee yookaan AI fayyadaman keessaa tokkodha. Dhaabbatichi aartistoota alaa irratti hirkatee jiraachuu mannaa amma sammuu namtolchee fayyadamuudhaan haguuggii yookaan qola kitaabaa ergaa barreeffamaa fi haala qindaa'ina kitaabaa to'achuudhaan yeroo diizaayinii baasuurra oolchaa ture 3 keessaa harka 2 hir'isee isa ji'a 3tti fudhataa ture ji'a 1 keessatti hojjechuu danda'ee jira. Alan Omondi kaampaanii Courtesy jedhamu kana keessatti hojii diizaayinii uumuu irratti gameessa. Sammuu namtolchee ilaalchisee innaa dubbatu. Because everything is within your fingertips. So you find that you don't only save on time. Sababa waan hundi harka keessa jiruuf jecha yeroo qusachuu qofa osoo hin taane tajaajila kamiyyuu qaxaruu yookiin nama qacaruu waan hin barbaachifnee fi baasii ba'u qusachuuf gargaara. Kanaaf yeroo ammaa qusannaa baasii nuti kan sammuu namtolchee yookaan artificial intelligence irraa argachaa jirru. Gatiin oomisha sanaas isa dhumaa irratti mul'ata. Dhaabbata koominikeeshinii Budroo jedhamu keessatti itti gaafatamaa damee Afrikaa bahaaf kibbaa ka ta'an David Kareegaa akka jedhanitti sammuu namtolcheen dhaabbileen maamiltoota isaanii akka dhaqqabaniifis ni gargaara. Jaarmiyaaleen dhaabbileenii fi kaampaanonni waa'ee sammuu namtolchee ilaaluu jalqabaniiru. Yeroo baajanni kun irraa kutamee jiru kanatti ammallee quunnamtii bu'a qabeessa ta'e hojjechuu itti fufuus akkamitti na gargaaruu danda'a jechuun ilaalu. Wanta nu hubadhe sammuun namtolchee gosa gatii uumu ta'uu isaa akkasumas ilaalcha dhaabbatichaatii fi ilaalcha maamilootaatiin gatii kan uumu ta'uu isaa ilaaluu dandeessa. AI yookaan sammuu namtolcheen fudhatama argachuunsaa galii fi carraan hojii xiqqaachuu itti fufsiisa jechuudhaan artistotaa fi dhaabilee beeksisaa biratti sodaa uumaa jira. Hoogganaan kalaqa dhaabbata akkasii tokko kan The Arts Group jedhamu Simon Mwanzia dhaabbileen beeksisa isaanii to'achuuf ogeessota irratti hirkatanii yoo jiraatan gaarii ta'a jedhee kan yaadu ta'us adeemsa kanaaf faayidaa isaa garuu ni hubata. All the design work is done in-house, so that means that's less. Hojiin diizaayinii hundi mana keessatti hojjetama. Kun immoo dhaabbatichaatii fi galii xiqqaa argachuu jechuudha. Kanaaf miidhama jiru fudhachuun keenya hin oolu. Garuu yeroo hunda namoonni humna isaanii isa ijoo irratti xiyyeeffachuu akka qaban cimsinee leellifna. Yeroo ammaa kana sagantaaleen sammuu namtolchee beeksisa baasan keessatti wanni fayyadaman yeroo baay'ee waan uuman keessatti kan qaamaa hir'atanii fi mul'ata addunyaa irratti fudhatamaa hin taane kan gulaaluufis sa'aatii hedduu barbaadu uumu. Haa ta'u malee gidduugalli qorannoo beeksisa addunyaa akka jedhutti baasiin damee beeksisa Afrikaa bara darbe 11.6% gadi bu'uusaa ibseera. Kunis itti fayyadamuun sammuu namtolchee yookaan AI dabaluu akka malu agarsiisaa jedheera. Qophiin keenya ittaanu qophii torbaniiti waa'ee fayyaati. Naannoo Oromiyaatti rakkoo walitti bu'iinsaa bakka adda addaatti uumamee jiruun weerara dhibee qaqqabumsa tajaajila fayyaatii fi hanqina nyaataa ittisuu akkasumas to'achuudhaaf yaaliin taasifamaa jiru daran danqamaa jiraachuu isaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii UNOChaan ibsee jira. Jiraattonni godinaalee rakkoon nageenyaa itti cimee jiru keessa jiran sagalee Ameerikaattii fi akka himanitti bakkeewwan kanneen sababa dhaabilee fayyaatiin kan ka'e yookaan immoo dhaabilee fayyaa manca'uu isaaniitiin kan ka'e akka rakkachaa jiranudha kan dubbatani. Hoogganaan biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Mangistuu Baqqalaa bakkaawwan rakkoon nageenyaa jiru kanatti dhaabileen fayyaa hedduun akka miidhaman sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Tsahaay Daamxooti gabaasa kana kan harkaa qabu waliin caqasne.
Naannoo Oromiyaa godinaalee rakkoon nageenyaa keessatti hammaatetti tajaajila fayyaa hawaasa biraan qixaan qaqqabsiisuun hin danda'amne jechuun jaarmiyaa mootummootaatti biiroon qindeessaa deeggarsa namoomaa UNOChaan ibsee jira. Keessumaayyuu lixa Oromiyaa fi giddugaleessa Oromiyaa keessatti godina Wallagga Bahaa, godina Wallagga Lixaa, godina Horroo Guduruu Wallaggaa, godina Shawaa Kaabaa fi Shawaa Lixaa keessatti waliigalaan keellaan fayyaa 651, buufataaleen fayyaa 85, hospitaalota 3 irratti miidhaan qaqqabeeraa jechuun dhaabbanni kun gabaasa baasee keessatti eeree jira. Dabalataan godinaalee kibba lixa Oromiyaa keessatti dhaabbilee fayyaa miidhaman 140 keessaa Gujiitti dhaabbileen fayyaa 30, Gujii Lixaatti dhaabbileen fayyaa 91 fi godina Boorana Bahaa keessatti ammoo dhaabbileen fayyaa 19 sababa walitti bu'iinsaatiin manca'aniiru jechuun dhaabbanni kun